إني صالح الدين حسين. Okay. Waraabadhaa warri jala jirtan hundi keebsaniyyuu iyya dabarsaa obboleettiin teenna tuni ilma ishii duubatti argitan kana Salahaddiin Huseen jedhama. Eega manarraa bahee waggaa 4 ni ta'a tilmaamanii Adaamaa naannaa duwwaa 4 masgiida afdal naannaa sanii badee duwwaa sadii masgiida afdal naannaa sanii badee maqaan isaa Salahaddiin Huseen jedhama. Ishiin immoo Na'iimaa jedhamti. Namni hafuura mucaa kanaa argitan jiraatee du'ee bakka itti argitanitti waggaa 4 dabre kana keessatti guyyaa tokkollee footoo isaa argitanii beeytan. Anallee ta'ee isiillee porofaayila isii jala silkiin hin jira. Maqaa rabbiitiin isin gaafannaa sagalee isaa bakka dhageettanitti garaa waa dhale dhabdeetiin irrarraate isiinuu sammuun irraa deemaa jirti. Mucaa isii kaanis ni dhabde kaan hafuura argatteerti kana du'ellee hin beeytu jiraattellee hin beeytu as jiraallee quba hin qabdu gaafa manaa bahu haati tiyya baharattarti anillee jala tara jedhee bahe haga ammaa faana isaa kottee isaa namni hin argine namni guyyaa takka bifa mucaa kanaa bakka inni dhaabbateef argitanii beeytan footoo isaallee argitanii quba qabdan keessaa jiraattonni Adaamaa ganda duwwaa 3 naannaa masgiida afdal maqaa rabbiitiin isin gaafannaa mucaa kana iyya dabarsaa bakka geettaniitti footoo isaa kana laxxafaa isinin jechuu barbaada. Rabbiin nagaa wal isin argisiisu. آمين آمين. جزاك الله خيرا.